tu bektu nawam tejallate mali nebsu sanab duati oblate ስራ አስፈጻሚና ሌሎችም አመራሮች የመጡም አሉ ማለት ነው። እነሱ እስኪመጡ ድረስ ግን ከምንቆም ወደ ተግባር መግባት ስላለብን ምናልባት የቦሌ ቢፍቱ ቸርች አስተዳደሮች ቄስ መልካሙና ቄስ ተመስገንም በማዕከላችን ይገኛሉ። እነሱንም የሚያስተላልፉትን መልእክት ለነሱም ጊዜውን ሰጥና ቀጥታ ወደ ስምሪት እንገባለን ማለት ነው። ስለሄዳው ቀጥታ ወደ ስራ ብንገባ ይሻላል። በብዛት ወደ እስከ ቴዲ ባር ከሱፐርማርኬቱ እስከ ቴዲ ባር ባለው ጊዜ ቦታ ድረስ በብዛት እዛ ብንሰለፍ ከዚህ ከቸርቻችን ወደ ታች እስከ መስጊዱ በስተጀርባ ደግሞ የተወሰኑት እንሄዳለን። ኦሬንጅ ልብስ የለበሱት እነሱ እንደ ሱፐርቫይዘር ናቸው እናንተ። ስለዚህ በአንድ ቦታ መሆን አትችሉም። እናንተ የተለያየ ቦታ ሄዳችሁ ትመራላችሁ። ሌላው ደግሞ የያዝነውን ዕቃ በደንብ መያዝ አለብን። በተለያየ ቦታ እንዳንጥል በእንዲህ አይነት ሁኔታ በመተሳሰብ ሁላችንም በደንብ እንስራ እላለሁ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። አሁን ወደ ስራ እንሄዳለን። ከዚህ ወደዚህ ያለ ነው ወደ ታች ነው አድርገው ከዚህ ወደዚህ ለቦሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች በሙሉ ከታህሳስ 6 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 5 ወራት የሚቆይ የጽዳት ንቅናቄ በመላው ክፍለ ከተማችን ይካሄዳል። ማታባርሳ ብሩክስቴ ናማጆራ ኩኑንስቴ አንሰኝኮ በርገምኒኮ አስናንፍኔ ጀብንኮ sirreessa ilaalchako maatabarsa buruksite nama joraa kunuunsite naaf gotee olmaadhanu kan keenarraannu siif malaa galateeffamu naaf gotee olmaadhanu kan keenarraannu sif malagalate galgalli gadairo neratu wanjiratan infakatu fi rakarrasan bayatu orkina yaadate suma tasantane yani ama galgalli gadairo neratu wanjiratan infakatu fi rakarrasan bayatu orkina yaadate suma tasantane yani ama jechaken galanara dutis neganera sif kabanis wedu para jechaken galanara dutis neganera sif kabanis wedu para
fada singalate fada abaku singalate fada singalate fada singalate fada singalate fada olmanke narabule akamin bsure kananjiru sarareke walaka nama sefarfatu duka garareke tamfiga warra sewagesu duka garareke tamfiga yorra terrate kodan galata koinratu kanko hindursu arsan galata sifabayatu isani dadabe buhebo gote humne ko kaharo isani dadabe buhebo gote humne ko kaharo kanaf dimma kon sintdisa kodi komo kana ansuwa kesa yorra terrate kodan galata koinratu kanko hindursu arsan galata sifaba ijjuko garagaarotaatti olin ilaala gargaarsi koo eessaa dhufa gargaarsi koo waaqayyo biraa hin dhufa inni immoo isa bantiiwwan waaqaa lafas uumedha ameen ijiko gara kelala ibarre madi ormota wambaye leye ebeka ilale garagarota abago ijiko gara kelala ibarre madi ormota wambaye leye ebeka ilale garagarota arka go sitol budade gargaarsaaf sita wawada abba ko natti gajarime yaado ko sito baafada arka ko sitol budade gargaarsaaf sita wawada abba ko natti gajarime yaado ko sito baafada enyulambe kalkambira simarkanya tebarera akka jaalate na godhi abbaku harka keerratti ofgatera eenyuunaan beekan kan biraa simarkaa nyaatee bareera akka jaalate na godhi abbaku harka keerratti ofgatera Sif galayani garako gabumsa ko situbata jalqaba ko arranale dini ko malif gubata ulaga sinna guchisa koda ko enyu fudatu garanke na forma biti wallalu mahnan tufatu waludo wasitaniza Abari bayejira otume kanaf kenni kafi baye narkajira wanundo wasitaniza abari bayejira otume kanaf kenni
gaaffii baay'een argaa jira. Abbaa koo iji koo gara kee ilaalaa hin barree maaddii onnota waan baay'ee leeyya'ee beekaa ilaalee gargaarota. Abbaa koo iji koo gara kee ilaalaa hin barree maaddii onnota waan baay'ee leeyya'ee beekaa ilaalee gargaarota. Harka koo si tol fudhadhee gargaarsaaf si taawwaadha. Abbaa koo natti gajjarimee yaaddoo koo si tobbaafadha. Harka koo si tol fudhadhee gargaarsaaf si taawwaadha. Abbaa koo natti gajjarimee yaaddoo koo si tobbaafadha. Eenyuudhaan beekaa kan biraa si harkaa nyaadhee bareera. Akka jaallattee na godhi abbaa koo harka kee irratti of gateera. Eenyuudhaan beekaa kan biraa si harkaa nyaadhee bareera. Akka jaallattee na godhi abbaa koo harka kee irratti of gateera. Lafa onaa eebban qabne baay'ee isaa keessa naanna'e. Isa baakee utuun jedhu tani gaaffii keessa koonjoon ja'e. Utumaan kakuu eeggadhu garaan koo obsaana dhowwa. Abbaa koo utuu naa dhufte lapheen koo baay'ee si hawwa. Abbaa koo dafii mul'adhu ga'oo jaallota buqqisi kan jechi namaa madeesse madaa gaara koo fayyise. Abbaa koo dafii mul'adhu ga'oo jaallota buqqisi kan jechi namaa madeesse madaa gaara koo fayyise. Alabbaan koo naa bitatee baay'eedhaan kan kuuba nyaatu. Hundumtuu iddoo gadhiisaa olii gaafa naa dirmatu. Anoo si irrattaan of gatee garaan koo si amanate. Atiyyuu madaaltee beektaa keessi koo akkasi jaallate. Nama baay'ee guutee maaliif afaan banaa. Abbaa koo wallaaf qixxeessi mul'ata koo si toggana. Hirruu nama baay'ee guutee kankoo maaliif afaan banaa. Abbaa koo wallaaf qixxeessi mul'ata koo si toggana. Abbaa koo iji koo gara kee ilaalaa hin barree maaddii onnota waan baay'ee leeyya'ee beekaa ilaalee gargaarota. Abbaa koo iji koo gara kee ilaalaa hin barree maaddii onnota waan baay'ee leeyya'ee beekaa ilaalee gargaarota. Harka koo si tol fudhadhee gargaarsaaf si taawwaadha. Abbaa koo natti gajjarimee yaaddoo koo si tobbaafadha. Harka koo si tol fudhadhee gargaarsaaf si taawwaadha. Abbaa koo natti gajjarimee yaaddoo koo si tobbaafadha. Eenyuudhaan beekaa kan biraa si harkaa nyaadhee bareera. Akka jaallattee na godhi abbaa koo harka kee irratti of gateera. Eenyuudhaan beekaa kan biraa si harkaa nyaadhee bareera. Akka jaallattee na godhi abbaa koo harka kee irratti of gateera.
ስተንስቃኖ ሲፋን እንዴማ ጃለሌኮ ገርጀዴንሲ ቤተማ ከናባሱ ሲፊላድ ራማኒ ገስኔሱ ሲንጅጅሮ ማኒ ከናባሱ ሲፊላድ ራማኒ ገስኔሱ ሲንጅጅሮ ማኒ ስተንስቃኖ ሲፋን እንዴማ ጃለሌኮ ገርጀዴንሲ ቤተማ ከናባሱ ሲፊላድ ራማኒ ገስኒሱ ሲንጅጅሮ ማኒ ከናባሱ ሲፊላድ ራማኒ ገስኒሱ ሲንጅጅሮ ማኒ ያለ እዚህ የተገኘን ሁሉ የኮሪዶር ልማቱንም እያገዝን ጽዳታችንንም እያጸዳን የበለጠ ቅድም እንዳልኩት ክፍለ ከተማችንን ወረዳችንን ለጽዱ የሆነች እና ለነዋሪዎቿ የተስማማች ከተማ ሆና እንድትሰራ ማድረግ ይኖርብናል የሚል ሀሳብ አለኝ። በመሀላችን የክፍለ ከተማችን የጽዳት አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ አሉና አጭር መልእክት አስተላልፈው የዕለቱን ፕሮግራም እንቋጫለን። ከኛ ጋር ዛሬ የሰራውን የቢፍቱ ቦሌ ቸርችን በድጋሚ ሞቅ ያለ ሞራል ስጡልኝ። እስኪ ሞራል ስጦቸው ትልቅ ትኩረት የሰጠነውና የሚመሰገን ተግባር ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ሰብሰብ ብሎ ተቋማቶች ከጎናችን ሲሰለፉ ድርጅቶች፣ ተቋማቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች ከጎናችን ካደረጋችሁ በቅርብ ቀናት ውስጥ ላይ በቅርብ ወራት በሚቀጥለው የተወሰኑ አመታት ውስጥ ላይ እንደ ሌሎች ሀገር የኛም ከተማ ውብ ነው የሚሆነው፣ ጽዱ ነው የሚሆነው፣ የቱሪስት መስህብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን የጀመራችሁን ስራ አጠናክራችሁ ቀጥሉ። እስካሁን ላደረጋችሁት ስፔሻል ከ11ዱም ወረዳ ላይ እየዞርን የማህበረሰብ ንቅናቄ እናደርጋለን። ቅዳሜ እንደዚህ ወተን እናጸዳለን። ግን በዚህ ልክ ላይ ህዝቡ በዚህ ልክ ላይ ወጥቶ ተነቃንቆ በተሰጠው ቦታ ላይ አስድቶ ስናደርግ የወረዳ አንድ የመጀመሪያው ነው። ወረዳ አንድ ባይዘይ ሁለት ጊዜ ሲያስደምመን ነው። ከዚህ ከአንድ ወር በፊት አንደኛው ብሎክ ላይ ሄደን ነበር፣ እድሮችና ወጣት ሊጎች የተሰባሰቡበት ማለት ነው። በየጊዜው በሚያመጣው የጽዳት ንቅናቄ የተለያየ ሀሳብ እያመጣ የተለያየ ማህበረሰብን እያደረገ ከተማችን ውብና ጽዱ ለማድረግ በመናደርገው እንቅስቃሴ ትልቅ ድርሻ እያደረገ ነውና በድጋሚ ይሄን ላደረጉ ላስተባበሩና ለእናንተም በተለይም ለቢፍቱ ቦሌ ቸርች በራሴና በክፍለ ከተማዬ ስም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። እስቲ አንድ ጊዜ ሞራል ብትሰጡልኝ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር እንግዲህ ጉልበታችሁን ይባርክ። ተረባርበን አካባቢያችን እናስዳ፣ ቦሌን ውብና ጽዱ እናድርግ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እንፈልጋለን። እስኪ ለራሳችሁ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። እንግዲህ የዛሬው ስራችን ይህን ይመስል ነበር። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር እናመሰግናለን። መጨረሻ ላይ እዚህ ሻይ ቡና ይኖረናል። ሁላችንም ማለት ነው። እዚህ የሚኖረን ፕሮግራም ይሄ ነው። ከሻይ ቡናው በኋላ የያዝነውን መሳሪያ የተረከምነውን ደግሞ እንደገና ማስረከብ ይገባናል። ለሌላ ጊዜ ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ወደ ቤት ይዛችሁ እንዳትሄዱ ሰፈር ያላችሁ ሰዎችን ለማለት እንፈልጋለን። በተረፈ የወረዳችን አመራሮች በተለይ ጽዳት ጽሕፈት ቤት በተለይ ደግሞ ከክፍለ ከተማ የመጣችሁ በቤተ ክርስቲያናችን ስም በቦሌ ቢፍቱ ቦሌ መካነ ኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ተባረኩ ለማለት እንፈልጋለን። ለእኛም ይሄ ትልቅ በረከት ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ ኃላፊነት እየተወጣን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር እችን ምድር እንድንከባከብ እንድንጠብቃት ነው የሰጠን እንጂ እንድናበላሻት ቆሻሻ እንድናደርጋት ስላልሆነ
ይህንን መልካም ስራ በዚህ ትልቅ ስራ በጎ ስራ ስለተሳተፋችሁ በእግዚአብሔር ስም ልባርካችሁ እፈልጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። Maqaan koo Hussein Mahammad jedhama. Bulchiinsa magaalaa Booleetti bulchaa aanaa tokkooti. Fayyaata maqaan koo Luba Malkaamuu Balaa jedhama. Itti gaafatamni koo tajaajilaadha. Maqaan koo Masfina Iluun jedhama. Jaarsolii biiftuu Boolee keessaati. Egaa guyyaa irraa naannoo kana qulqulleessuutti kan bobbaane. Egaa qulqulleessuun kun maalidha? Koosii qulqulleessuunis waa tokko ta'eetu jiru. Irra darbaatti immoo hojii gaarii hojjechuudhaan gaarummaa argisiisuu. Wangeelli maal akka ta'e jechuunis hojiidhaan dhugaa ba'u. Hojii gaarii hojjechuudhaan warra gooftaan beeknu warra naannoo kana warra amantaa adda addaa saba adda addaa afaan adda addaa dubbatanii amantaa adda addaa jira naannoo kana warra kanatti gaarummaa argisiisuudhaan hojiidhaan dhugaa ba'u. Maqaan koo Ifaanaa Doon jedhama. Bakki jireenya keenyaa naannoo Goorooti. Maqaan koo Adde Birqee Namarraan jedhama. Duulli qulqulleessuu guyyaarraa maqaa Waaqayyoo kan nama galateeffachiisudha. Kan namatti tolu kan baay'ee nama gammachiisu ture. Dursa galatooma duraan dursa qulqullinni magaalaa keenyaatii fi kutaa magaalaa keenyaa akka aanaa keenyaatti walitti qindaa'uudhaan charchii biiftuu Boolee wajjin har'aan tana akka gaariitti qulqulleessine duraan dursa kabaja guddaa isaaniif kenne jechuudha. Maaliif wannoon kun tarii qulqullina kun nu ilaallata nullee bakka bu'aa achi keessaa qabna wajjin hojjennee magaalaa Finfinnee akka maqaasii qulqulluu jiraataa isiidhaaf akka toltu taasisne jedhanii irra guddaadhaan ka'anii warra isaan jala jiran hordoftoota amantii isaanii walitti qabanii asitti nuu fidanii isaan wajjin qulqulleessine. Kanaaf kabaja guddaa ulfaadhaa isaaniin jedha. Baay'ee ol koofneerra lafa jenne hundumaa kafarii gooneerra. Lafa nuu kenname hundumaa naannofnee garee sadiin kan bobbaane gareen sadanuu warra qabalee naannoo kanaa ganda naannoo kanaa wajjin walii galuudhaan milkoofneerra inni yaadna baay'een. Dhugaa dubbachuuf taanaan yuunitiin yookaan walii galteen yookaan akkaataan itti namni walii galee hojii hojjetu waldaa kana keessa baay'ee na ajaa'iba. Erga nu fe'anii waggaa 2 ta'aa jirra. Waan iddoo biraatti nagarree argaa jirra waldaa kana keessatti. Waldaan kun bifa hundumaa karaa hundumaatiin fakkeenya waldaa ta'uudha. Waaqeffannaadhaanis qulqullummaa keessaaf bakkeetiin illee waldaa nama hawwisiisuuf fakkeenya namaa ta'uudha waan ta'eef kan inni tola yeroo hundumaa jechuudha. Namoonni dhugaa dubbachuudhaa fi amantoonni waldaa sanaa waaqeffatanii namoota muraasarraa kan ofirra caalaan isaanii dhufanii jiru, hirmaatanii jiru. Dhufuu qofaa immoo miti lapheerraa onneerraa dhuguma akka dubbii sagalee Waaqayyoo isaan geggeessutti hojjetanii jiru. Hirmaannaa kanatti hirmaachuu koottanis guddaan gammadee sababi isaa Waaqayyo biyya nuu laate lafa nuu laate kan qulqullummaan akka qabnu dubbiin sagalee Waaqayyoo sun abbooma. Kanas waldaan keenya torbanoota 2 walitti taasiste barsiisaa turte nu dammaqsaa turte. Sabni kunis immoo akkaataa kanaan dammaqee kan hojjechuu isaatti baay'een gammada. Anis immoo waldaa kana keessa jiraachuu kooti akkaataa kanaan akka dubbii sagalee Waaqayyootti wanta uumamaan Waaqayyo nuu kenne kana hojjechuudhaaf qulqulleessuu fi mararteef jaalalaan qabachuu kooti guddaan gammada baay'een itti bohaarachuu kooti. Duulli guyyaa har'aa duula qulqullinaadha. Qulqulleessuu naannoo keenya qulqulleessina qe'ee keenya bakka jiraannu naannoo qulqulleessuudha jechuudha. Fakkeenyummaan isaanii gaariidha. Akka aanaa keenyaattis akka kutaa magaalaa keenyaattis fakkeenyummaan akkanaa kun hin barbaadama. Maaliif namni tokko qofaasaa hojjetee kophaatti hojjetee bu'aan inni buusu jiraachuus garuu immoo qindaa'ee bifa qindaa'aadhaan hoo hojjetan bu'aa guddaa fidanii kun karaa qulqullinaatiin qofa oduu hin ta'in karaa kamiinuu namni gurmaa'ee tiimiidhaan yookaan walitti qindaa'aa ta'een hoo hojjete bu'aa guddaa dhufa kan jedhudha kan jiru. Kanaaf biiftuu Booleen walitti qindaa'aa ta'een nama guddaa irra nuu baase
waliin qulqulleessinee akka gaariitti hojjennee jirra. Kun immoo barumsa guddaa waan ta'eef warra kaaniif illee kanarraa barumsa fudhatanii nu wajjin oduu hojjetanii kan jedhu fudhannee nullee warra kaan of biratti ammanneet isaan illee kakaasne torbaniin wajjitti galla kan jedhu kun fakkeenya gaariidha jechuudhaaf. Isa kana egaa maalidha kun fakkeenya guddaadha. Fakkeenya guddaadha warri kaanis nurraati waan guddaa baru inni yaanna. Keessumaa dhaqanii namootaanii wangeelli karaa adda addaa karaa baay'ee dhuga bahuu danda'ama. Isa kana akka isaan nurraa baran barbaanna. Naannoo qulqulleeffachuunis immoo kanuma wangeelli ajajuudha. Kanaaf warri kaan baay'ee nurraa baru inni yaanna. Isa kanarratti abdii qabna. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani akka carraa hojii mootummaa hojjedha. Namoonni akka hojii mootummaa irra jiranii dhimmoota qulqullinaa wal qabatu kana hojjechiisaa jiran akka mana mootummaatti illee waan guddaa irraa hubatu jedhee yaada. Miti waldaa kiristaanaa duwwaa utuu hin taane kutaa magaalaa kaaniif iyyuu fakkeenya ta'a wanti waldaan biftu boolee hojjette qulqullummaa irratti qulqullina irratti waldooti biraan illee muuxannoo kana fudhatanii itti fayyadamanii waldaan qulqullummaa furaatiinis kan bakkeetti akka fakkeenya taatu tu argisiisanii gaarra jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyi nuti qabnu biyya Waaqayyo nu laate biyyuma kanadha. Biyya Waaqayyo nu laate mana Waaqayyo nu laate bakka Waaqayyo nu laate kan qulqulleessinee qabachuun akka nutti jiraatu kun hojii Waaqayyo hojjechuu keessaa isa tokko akka ta'ee fi namoonni hundumtuu naannoo isaanii qe'ee isaanii gandatti galan akka dhaabbataatti akka dhuunfaatti qulqulleessuu akka qaban dhaamsa kanan dhaamu barbaada. Duula kana keessatti reenjiin nuti daangaa nuti qulqulleessinu aanaa tokko keessa boolee kifla katamaa aanaa tokko keessa kan jiru hundumaa waliin geenye inni yaanne akkuma yaannetti immoo akka karoorreetti waliin geenyeerra. Egaa kana keessatti namooti hirmaatanii baay'een jiru. Naannoo kan jiranii hawaasi naannoos hirmaataniiru. Jaarmiyaaleen adda addaa waldaan qaaleeyooti waldaan akkasuma masgiidii warri musliimaas isaanii sochoofne hirmaataniiru. Dabalataan immoo gaggeessitoonni aanaa kana keessa jiranii duula qulqullina kana irratti amantoonni keenyas keessumatti irra caalaa qooda fudhatanii hirmaataniiru. Akka yaannetti fiixaan baafanneerra jedhee mana manaan. Dhugaa dubbachuu fi amantoota keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Keessumatti amantoota baay'ee dubbii Waaqayyoo dhaga'anii baratanii warra hin callifnedha. Baratanii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii warra hojiirra dhooshanidha. Isaaniin Waaqayyoo isaan eebbisu jechuun barbaada. Sababiin isaa dubbii Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedha? Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii warri hojiirra dhooshanii isaanii firoottan kooti. Kanaaf fira Waaqayyoo ta'anii Waaqayyoon dhaga'anii hojiirra oolchanii malee akka barataniitti baratanii calleedhanii hin teenye isa kana barbaada Waaqayyoos waan dhageenyu hojiirra akka oolchinuuf isaaf akka abboomamnuuf. Kanaaf amantoonni keenya immoo kanarratti dhugaa dubbachuuf qooda guddaa shoora guddaa taphatanii Waaqayyoo dabalee mana isaanii jireenya isaanii bara isaanii haa eebbisu hadagaaganiin jedha. Dhaamsi dhumaa magaalaan Finfinnee akka maqaasii miidhagaa warra jiraataa isaatiitti kan tolte akka taatuuf uummanni kamiyyuu wannoo akkanaa irratti hirmaannaa guddaa qooduu qaba kan jedhu kan dabarsuu qabu. Hoo waliin hojjanne hoo waliin gurmoofnee bifa qindaa'aadhaan hoo hojjanne waan guddaa irra geennaa. Magaalaa keenyas kutaa magaalaa keenyas aanaa keenyas qulqulleessu nuufis warra daldalaatiif warra biraatiif illee jiruudhaaf akka ta'u godhuu ni dandanna kan jedhu dhaamsan qaba. Isinillee wannoo kana carraa kana waan naa kennitaniif ulfaadhaa hin jedha. Egaa amantoota hundaa keenya dhugaadha guddaa galateeffanna baay'ee ajajamoodha waldattiidhaa fi wanta sagantaa waldattiin baastu keessatti yeroo hundumaa hirmaatuudha dhugaadha. Kanaaf waa'ee gooftaan baay'ee isin haa eebbisu jennaan galateeffachuu barbaadna baay'ee. Ani akka waliigalaatti kan jechuu barbaadu namoota har'a hirmaatan akka waliigalaatti baay'ee dinqisiifachaa gara fuulduraattuu barsiisaan kun itti fufee waldaan keenya kuni waldoota kaaniifis fakkeenya ta'aa waan jirtuuf waldaan kaanis namoonni garaagaraa naannoo isa qulqulleeffachuu
irratti hundaa'ee utuu hojiin akkasii hojjetametti ofiisa qabaate jedhee yaadaan. Egaa inni kun fakkeenyummaa guddaa ta'utu isaaf ta'a. Waldooliin tokko tokko baay'een isaanii qulqullina hafuuraa irratti xiyyeeffatu. Innis immoo guutummaa guutuutti miti. Garuu akka macaafa qulqulluutti qulqullummaan fooniis kan hafuuraas baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoos isa kana nurraa barbaada waan ta'eef waldooliin warri biraas isa kanarraatii muuxannoo fudhachuudhaan bakka jiranitti wangeela afaaniin dubbachuu duwwaa otoo hin ta'in hojiidhaanis dhugaa ba'anii namoota dukkana keessa jiranii gara mootummaa waaqayyootti fiduun akka danda'amu akka barsiifanii fi karaa kanas akka dhugaa ba'uun danda'amu isa kana muuxannoo akka fudhatan bakka jiranitti akka dammaqanii isa waaqayyoo jedhe sana hojiirra akka oolchaniifini dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Egaa dhaamsa ni qabu dhumarratti waaqayyoo biyya keenya eebbisu, biyya keenya nagaa godhu, keessumatti amantoota keenya warra waaqayyoon dhagaanii hojiirra oolchan kanas isaanii na eebbisu. Guyyaa har'aatti gaan wangeela hojiidhaan lallabne waan ta'eef isa kanaaf guddiseen waaqayyoon galateeffadha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ammas isa kanas hojii kanas immoo asumaan dhaabna miti. Itti gaafatama kana waaqayyoo nutti laateera waan ta'eef kunuunsaa tottoshaa nuun jedheera waan ta'eef itti fufnees isa kana akka gochuu dandeenyu waaqayyoo nu gargaaru. Hundumaafuu waaqayyoo kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u jechuun barbaada. Eebbifama. Karaa waan hundumtuu dhumaadha dirqama tan qabu tokkollee jireenya kayyoo koo bara dheeraa si wajjinan mari'adha gooftaa koo icciiti koo si nooksu gad fageesseen sitti madha jireenyaaf kayyoo koo bara dheeraa si wajjinan mari'adha gooftaa koo icciiti koo si nooksu gad